ifa barii lafaa quxisuu akkan gafa ka'eetan sifaarsa takkaan ageessa qeerroo yaa qaxalee qal'oo akka migiraa jabaadhu haceeko kaayyoon itti kaaneef galma ga'uuf jira siin jetti funyeen shaace anaa dhufu hace yeroo kee aarsaa goote waamicha koo kabajjee waan na argamteef maqaa koof maqaa daawwattoota televezyiina OBN baay'ee si galateeffadha. Galatoomi durrinnaa diraamaa hojjettuun si beekaa mamoo gaazexeessaa taatee si'aadha guddaanis gammadeera. Homaa miti galatoomi. Hacaaluu kan maqaa si moggaase haadha kee moo abbaa keeti? Hundeessaan naa moggaase abbaa keeti. Abbaa. Oromoon waa malee maqaa moggaasu. Obboloonni kee obboloota meeqa qabda ofii? Obbolaa nafaana kudhanii nuti. Hamaan sinii lakkaayin. Nun lakkaayin. Kurnan keenya yoo lubbuudhaan jirra. Egaa Hacaaluun obboloota isaa qofaa miti. Oromoo hedduu waan baay'eetiin caalee waan argameef maqaan abbaan kee moggaasan maquma sirriitiin jedha. Hacee odeeffannoo tokko dhagaye. Bara Ameerikaa deemte sana butaan taatiin fooqii kurnaffaarraa fiigdaa inni gamoo tokkorra kun dhugaadhaan. Odeeffannoo kana Ameerikaa dhaqxeetu moo hoteela nani gamoo sana keessa fiigaatu warra receptioniitu sitti himu maan beeku gaa dhugaadha mudannoon kuni Ameerikaa kutaa magaalaa Las Vegaasitti hojiif deemeeni achitti nama biyyaa wayitu na argate Dr. Xilawun yookaan obbo Bal'isee ammoo maqaan isaan San Diego jiraatu anuma arguuf San Diego irraa Las Vegas dhufanii wajjin ollee gara galgalaa kutaa kiyyaan nagaanii gaafa isaan na bukkeedha deebi'uu jedhanii waan ta'e irraanfatanii natti fakkaata deebi'anii balbala rukutan eddanan kutaa kiyya seeneen booda hammeenyi biyya sanaa qulfiinsaa takkaati qulfii qudha qabatteen baatu taanaanii balballi cufamnaan cufamedha. Fooqii kurnaffaarra turree Dr. deebi'anii gaafa nawaaman ani gaditti bahe qullaadhuma rifadhee paakaawutiif paantii qofaanan jira. Akka dhageetti butaan taa'u maan haa ta'u. Gaditti baay'ee jennaan bilbilli koos furtuun inni kutaa kiyyaa hoteelaas achuma keessatti balballi ofuma isaatiif natti cufame jechuudha. No yaa bakka liiftii isaan agarsiisuufan. Hoteelli gaa baay'ee guddaa. Liiftiidhaan isaanitti agarsiise gaafan ol deebi'u kan koo balballi cufameera ani qullaan jira. Amma Dr. liiftii seenaniiru kaadhee kum ta'een iyyeessaa waame. Receptioniidha nama fidanii dhufanii maalan godhare qullaadhuma nee jiran. Waan baay'ee hanga faranjoonni illee namoonni baay'ee poolisii dhufe kanuma kutaan sun hankee ta'uu isaallee kan mirkaneessu homaallee waan harka keerraa abaniif baay'ee si cinqanii jechaan dhagaye. Faranjiin si hubatti kutaan ani keessa bulu ta'uuf mirkaneessuudhaaf dirqama kutaan sun banamuu qaba ture. Qulfii riizarfii fidanii bananii jennaan paaspoorta kiyya na gaafatanii itti agarsiise ammanuma. Baay'ee gaarii dhagaa ani yoon Ameerikaa deemu akka kee kana hin shawwadamu maaliif sirraa baradheera. Baga soqxee information kan. Ate. Ka odeeffannoo biraas qabna. Hayyee maal inni immoo? Aannan itittuun jaallattaa? Namni aannan jibbu gaataree abaarsa yoo qabaate malee Oromoo ta'e namni aannan jibbuun jiru warra kiyyaaf loowwan tiksaan guddadhee aannan dhugaatuman guddadhee maal dhageesse waa'ee aannan. Garuu ati isuma ayyoon keessii kennitu qofaa sin ga'een gola seente otoo ati qodaa gola keessaa caccabsaa jirtu aannan sitti namne birsi ani hadurree'anii guddattuun gola keessa fiigde'an maa inni mee hunda isaa ifanuu godhime daawwattoota keenyaaf. Ati tokkichumaan akkasitti hojii kanatti seente amma kana. Waa'ee nama tokko qorachuun namatti ulfaatu. Yeroo baay'ee egaa yeroo ijoollummaa kiyyaa bishaan kana garmalee daaka waan ta'eef dadhabee gala enerjii kiyya fixe beela'ee gala. Gaafan galu kan ganna qabu aannan jalqaba.
sanatti kennan osoo hin ta'in isaan ofii kootiif fudhadhee dhuguun natti tola. Yoo isaan fuulduraan taphatu ta'e karaa golaa seeneetan qabee qullaatti hambisee baay'ee jechuudha. Gaaf tokko isaan akkuma itti dhageessetti fuulduraa buna dhugu hundeessaan illee mana ture. Isaan haasaa qabataniiru jedhee karaa duubaa seenee jechuudha. Karaa golaa seeneetan gaafan qabee ol qaqqabadhu. Aannan raafamuudhaaf kuufamee jira miti jalqaba. Itittuu qabee guddaa tokko jira guddattu kan itti kuustu katasaasa gaafa ol qabu inni guuteera. Isuma ol qabeen xiqqoo ishii irraa ogee kaa'atte. Irraa dhuga gaafan jedhu itittuun natti dhufee deebi'a. Hidhiidhaan gaafan kutu inni kaan fuulatti na garagalee jechuudha. Hundi aannin afne. Gaafa fuulatti na garagalu tasa luka gaafan sochoosu distii waanuma argeeru kutunatti bakka. Ittoo faallee angalaafteetta inni gaafas. Guddattuun. Waan aannan guddatteef kan sammuun kee akkas cimaa fi fuulduratti sammuu ifaa kan qabatteef. Jetteere cimina kana natti hin baay'isin ani jalqabas maqaan kee Hacaaluu waan ta'eef hunda caaltanaan jettee anillee hundan caala jedhee si yaadu ulaagaa kamiin akkana caalchiste situ beeka. Kan Oromoonuun beeka na qofaan. Haa ta'uuti garuu aannan dhugeetumaan guddadhe aannan kunillee sammuu caala lafee nama jabeessa jedhamaa mitiire. Tarii lafeen kiyya jabaa ta'uu hin didu. Akka malee cabeen daandee. Lafee kee qofaa miti sammuun kees cimaadha. Aceeko. Galatoon. Ijoollee meeqa qabdu? Bultii akka qabdu nan beeka. Ijoollee amma lammaffaan edda dhalatte reefi guyyaa 15 dabarti. Ijoollee lama qaba. Maqaan isaanii eenyu? Ishiin jalqabaa waggaa 2.5 wabii Hacaaluu jedhamti. Ishiin lammaffaa akkuma sitti reef dhalatti. Ishiin milkee Hacaaluu jedheera. Milkiin toleera. Haa guddatan egaa. Inni tola gara fuulduraas. Hacee ani kan jedhu ijoolleen akka kee sirba tokko yookaan immoo albama tokko guutuu hojii 2-3 uummata bira geessanii ijoolleen ciccimoon hedduun jiru. Isaa booda garuu bakka buuteen isaanii hin dhibama. Maa inni kun waan araannii fi artistiin walitti dhufeenyi isaa maal fakkaata? Dhabamuullee waaqni isaanii dhabamsiisini amaan isaanii haa dhabamu. Hojiitiin jechuu kooti. Tariigaa haala garagaraan jechuun duraan dursa wanti beekamuu qabu artistoonni Oromoo chaalenjii meeqa keessa darbaniiti kan hojii kana hojjetani. Inumaayyuu nu wayyaa Waaqayyoof haa galatu malee artistoonni nu dura jiranii inumaayyuu hojjetanii waan ittiin hojjetanii waan argatan dhiisiiti lubbuudhaan jiraachuufuu riiskii guddaa ture. Sun har'allee guutumaan guutuutti artistii Oromoo irraa dhaabbachuu baatus amma ta'e fooyyee qaba. Wareegama isaan kaffalaniin nuti amma ta'e daandiin nuuf amma ta'e mijataadha jedhee yaada. Dhugaadha. Hundi keenya hojiin hojjennu tarii yeroo tokko nu milkaa'ee yeroo lammaffaa immoo milkaa'uu dhiisuu danda'a. Namni tokko gaafa hojii hojjetu adeemsuma keessatti utuma milkaa'uu fi utuma jalaa waan akkasii ta'uu kufaa ka'aatuma itti fufa jedhee yaada. Hojiin aartii atumtu immoo aartii keessa jirta waan ta'eef siif diiteelii isaa himuun waan barbaachisu natti hin fakkaatu. Hojii tokko hojjetanii kan lammaffaa irratti maaliif dabaluu dadhabuu yookaan immoo bar tokko hojii isaaniitiin hawaasa isaanii duratti fudhatama guddaa argatanii maaliif ittiin fufne isa jedhuuf dhugaa haasa'uudhaaf isaan bakka bu'ee haasa'uu hin danda'u of malee gaaffiin kun kallattiidhaan artistoota ati hojii jalqabaan argattee lammaffaa irratti isaan dhabde laallata. I hope isaan soqxee argattee gaafattee deebii gahaarraa argatte jedhee yaada. Haalli araanniif artistii walitti dhufeenyi isaa maal fakkaata?
Araadni gaa araada gaafa jettu araada baay'ee jira. Fiishaan jira, ugaatiin jira. Garuu namoonni baay'ee artistoonni waan akka hunduma keenya inni diraamaa hojjetus, inni sirbus, inni fakkii kaasus artistii waan ta'eef maqaan isaa hunduma keenya bakka bu'a. Anaan illee na dabalata jechuudha. Amma dhugaa haasa'uuf artistii bakka bu'ee si falmuu nan danda'a waan kanarratti. Waa'ee araada kana egaa artistiin gadi fageenyaan itti haamatamu malee Doktara Qaamus nan beekan, Doktara Xuuxus nan beeka, Profeesaras akkas jechuudha. Maaltu jira beektaa jee? Warri kaanii waan kana raawwatanii miti. Garuu artistiin moodeelii uummata tokkooti. Warra kaan caalaa hin mul'ata. Hacaaluun doktara tokko, injiinara tokko caalaa uummata keessa jira. Uummanni waa'ee Hacaaluu beekus mirgas qaba. Yoollee atillee oksite ufumaa barbaadeetu irra ga'a. Artistiin moodeela uummataa waan ta'eef akka warra kaanii waan barbaanne gochuu hin dandeenyu. Malee warri kaaniin xuuxanii hin qaaman jechuu koo miti. Nan falmannaan siin jedhu artistiin caatee qaamuu yookaan sigaaraa xuuxuu yookaan shiishii xuuxuun mirga qabaa yookaan waan gaariidhaa gochuu qaba jechuu koo miti. Dhugaa haasa'uuf ani waan na badaadha. Araadni kamiyyuu hojii hojjettuuf jechuun milkaa'ina kee egeree keetiif gara fuulduraatti akka mal saffisaan deemuudhaaf si qabata araadni. Yeroo itti hojjechuu qabdu sana qaqqabeessi teessisa jechuudha. Hin teessamuu taanaani bu'aan buustu. Guyyaan immoo fuulduratti malee duubatti hin deebitu waan ta'eef guutumaan guututti araada keessas hin jiru waan ta'eef galata Rabbii. Araadni gaarummaa isaas hin beekan gaaris miti na biratti jechuudha. Kanaaf Hacaaluun akkamitti jechuun artistoota tarii yoo araada kanaan qabamanii gufatan yoo jiraatan isaaniif ergaa maal dabarsa yoo naan jette isaanuu hin beeku. Hin beeku Speeshaalii caatiin muudii fida waan jedhamu jira. Dhugaadhas immoo yaallee beekna keessatti araada isaa keessa seennee qabamne inni gannuun teessisne malee parsanaalii anaan gannan teessisnes nan teessisus waan ta'e immoo qabaa namni kamuu waan tokko kan godhu waa malee miti waan hundumtuu sababa qaba. Garuu immoo waan sanaaf gabroomuun jechuudha. Caatii sanaaf ta'uu danda'a, sigaaraa sanaaf ta'uu danda'a. Gabroomuun araadaaf gabroomuun kufaatii isaatu guddata malee. Kufaatii ofiiyyuu hin saffisiisa malee milkaa'ina hojii ofii fi saffisaa waan gara fuulduraatti nama deemsisu miti jechuu barbaadetan. Kana obboloonni keenyis hin beeku garuu hin dagatan natti fakkaata. Maaliif namni suusii hin qabne fakkeenyaaf atis ijoolleen kabraas biyyoonni keenya artii keessa jiran jiru caalaa uummatta Hacaaluun ergi sirba baastee booda ittuma ifaa ittuma bahaa hojiin ati hojjettu uummata kan bakka bu'u uummata Oromoo miti uummata biyya keessaas ta'e biyya alaa hamma wal gaafatanitti hamma waa'een Hacaaluu ajandaa guddaa ta'e akka biyyittiitti odeeffamutti kan taasise waan hojii kee xiyyeeffannootiin hojjettuuf maaliif wanti si qabu sammuu kee kan itti qabamtu waan hin qabneef kana garuu obboloota kee warra araada adda addaatiin duubatti hafanii gorsite akka karaatti deebistu waadaa seensa sagantaa funyeefootiin. Sana qofaa miti. Tarii milkaa'ina hojii kiyyaaf ijoolleen na caala hojjetanii hojiin isaanii akkanatti hin baane jiraachuus danda'a. Kun ilaalcha kiyya. Garuu yeroo baay'ee gaafa waan na xinnoo hojjedhee gaafa kumati jette uummata biratti jaalalaaf beekamti humna kiyyaa ol gaafa naa kennan eebba hundeessaa yaadadha. Abbaan koo yoon illee loowwan isaa quubsee galchee natti tuttufaa addaaf addunyaa siifaa kennu jedhee isa na eebbisu sana nan yaadadha. Itti amaneera sitta namanas immoo. Dhugaa Oromoon yoo eebbise hin guddisa hin mul'isa yoo abaarees immoo hin balleessa. Innaa sana omaa natti hin fakkaatus ture jechuun yeroo baay'ee
waanuma xinnoon godhees yoona eebbise addaaf addunyaa siifaa kennuudha. Addi maal akka ta'e addunyaan maal akka ta'e erga naa milkaa'uu jalqabeen eebba abbaa kiyyaa yaadachuu jalqabee kunis jiraachuu danda'a sanas keessa naa galchi jechuu barbaadeetan malee ijoolleen na caala baay'ee hojjetanis hojjechaa jiranis hojjechuu danda'anis hedduutu jiru. Waan kun egaa yeroo tokko hojii kee irratti milkaa'ina keessatti wantoota sababa garagaraatu jira. Ani isan hojjedhu irratti eebbi abbaa kiyyaa hamma ta'e na gargaareera jechuufani. Sunyeeshoo.